Maatiyoos boqonnaa torba lakkoofsa 24 warri wangeela qabdan baafadha. Gaa wangeelli kan mana jira maal gootu miti warri fiddan baafadha. Warri immoo finnee beektanis kan hin dubbifanne tarii yoo jiraate immoo sirriitti na dhaggeeffadha. Soofti koppii isaas warri qabdan baafadha. Maatiyoos boqonnaa torba lakkoofsa 24. Yesus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratetti hin fakkeeffama. Bokkaan roobee lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichi garuu hundeen isaa dhagaa irra dhaabamee waan tureef hin jigne. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin hojjenne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirracha irratti ijaarratetti hin fakkeeffama. Bokkaan roobee lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichis hin jigee jiguun isaas baddu baasaa ta'ee jedhe. Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Gooftaan Yesus waa'ee namoota lamaa kutaa kana keessatti gadi fageenyaan dubbata. Tokko nama dhaga'ee isa dhaga'e hojiirra oolchu. Lama nama dhaga'ee isa dhageenye immoo hojiirra hin oolchine. Jireenya isaanii maal akka fakkaatu wal bukkee qabee gooftaan keenya barsiise. Kanaaf wangeela Maatiyoos kana Maatiyoostu caafee sanyii Leewwii keessaa nama tokko ture qaraxxuu ture inni Leewwii ture. Kanaaf namni kun nama hojii dhuunfaa qabu nama mindaa gaarii qabu Waaqayyotu waamicha isaa godhee nama gooftaa Yesus duukaa amma dhumaatti deemee hojii wangeelaa hojjechaa turedha. Kanaaf jecha afaan Yesus keessaa ba'ee dhaggeeffachaa ture. San dhaggeeffate immoo hafuura qulqulluun geggeeffamee nuu caafe. Kanaaf boqonnaa torba guutummaa isaatti qabxii gurguddaa 6 akka of keessaa qabu argina. Tokkoffaa waa'ee firdii dubbata boqonnaan torba kun. Lakkoofsa 1 kaasee yoo laaltanii Waaqayyo akka isinitti faradamnetti isin namootatti hin faradinaa jedha. Akka isinitti faradamnetti waa'ee firdii dubbata. Dhaloonni bara keenyaa kuni walitti faradaa oola waliin tolu. Gooftaan Yesus maal jedhee dubbatee firdiidhuma isin namatti faraddaniin isinitti faradamaa. Sirriitti dhaggeeffadhaa mata duree isiniifan kenna. Firdiidhuma isin namatti faraddanii maal ta'a isinitti faradama. Qodaa safaraa isin ittiin namaa safartanitti isiniif hin safarama. Maaliif uuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaalta? Utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattu yookiis attamitti obboleessa keetiin lakki uuba ija kee keessaa siifan baasa jettare kunoo utubaan ija kee keessa jira ati of hin arginee nana duraan dursitee utubaa ija ofii keetii keessaa baasi isa booddee huuba ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu hin dandeessaa. Waa'ee firdii dubbate gooftaan isa jalqabaa kutaa kana keessatti hin faradin sitti faradamaa. Qodaatti namaa safartetti sii safaramaa. Dhaloonni baay'een ofiidhaa cubbuun dhiibnee dhalootaan cubbuu dhiiseedha. Ofii waan isa ajjeesu keessa dhaabatee jira. Dhalootaan immoo hin duutaa jedhee lallaba. Kanaaf akka hin faranne of eeggadhaa. Abbaan firdiif guyyaan firdii jira guyyaa tokko. Kanaaf waan isaanitti lallabaa ture yoo xinnaate qabxii 6 keessa isa jalqabaa waa'ee firdii dubbate, isa lammaffaa waa'ee kadhataa dubbate. Waa'ee dhimmanii kadhachuu. Warra kadhateef akka kennamu, warra barbaade akka argatan, warra rukutee akka banamu sagalee raajiidha kun. Yoo rukutee sii banamaa jedhee raaji. Kun ergaa raajite. Kadhadhu sii kennamaa jedhe. Waa'ee kadhataas barsiiseera. Ittimaa ture jechuudha. Inni sadaffaan waa'ee karaa gara badiisaatti geessudha. Maatiyoos 7:13 irraa kaastanii olaaltan karra isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha. Karri isaallee bal'aadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaan gara jireenyatti geessu garuu rakkoodha. Karri isaas dhiphaadha. Namoonni isa argatan garuu muraasaa. Waa'ee karaa badiisaa. Karaa badiisaatti maaltu geessa? Karaa jireenyatti maaltu geessa? Kan jedhu gooftaa Yesus ittimaa ture. Isa arfaffaa waa'ee raajota sobduu dubbate kana keessatti jechuudha. Ittimaa jira sirriitti na dhaggeeffadhaa.
raajota sobduurraa akka isaan of eeggatan keessumaa boqonnuma torba kana keessa lakkoofsa 21 kaastanii arguu dandeessu. Lakkoofsa 15 hanga 20tti. Inni shanaffaan waa'ee mootummaa waaqayyootti galuu dubbate. Eenyu akka mootummaa waaqayyootti galu? Jaalala abbaa gosa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqatti galaa'e. Lakkoofsa 21 irraa moo laaltan. Kanaaf kana hundumaa dubbateetu gara isa dhumaa kanarratti waa'ee warra dubbii isaa dhaga'anii dubbate. Isa itti maa oole kana? Waa'ee kadhataa, waa'ee firdii, waa'ee karra sadhibbaa, waa'ee jireenya isa bara baraa sana, waa'ee mootummaa waaqayyoo sana eenyu akka galuu danda'u itti meetu egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa jedhe. Ameen. Mata duree akkas jedhurattan dafee deema. Isa dhageesse hojii jijjiiri yookiin isa dhageesse hojiirra oolchii jedha. Nama siccinaatti naa garagalaati isa dhageesse hojiirra oolchi jedhaane. Itti ammas isa dhageessedha. Sa waaqayyo siin jedhe hojiirra oolcheedha. Hamma rakkoon bara keenya jiru maaliidha wottan rakkoo dhaga'uu miti. Rakkoo hojiirra oolchuuti. Namni lallabu dhabamee miti. Namni faarfatu dhabamee miti. Namni waldaa dhaqu dhabamee miti. Kan itti lallabamu jira, kan lallabamu jira. Kan lallabus jira. Garuu dhaloonni hojiirra oolchan badaa hin jiran. Guutummaan guututti hin jiran yoo jechuu baannee hammi jiran warri isa dhagaan hojiirra oolchan xiqqoodha. Warri karaa isa jireenyaa sanarra bu'an xiqqoodha, muraasa jedhe Yesuus. Karicha jireenyarra warri bu'an. Kanaaf sirriitti na dhaggeeffadhaa. Rakkoon amantootaa bara keenya mataadha amma isa dhumaatti jiru namni baay'een waa beeka, waa galeefira. Garuu hojiitti hiikuutu rakkoo dhala namaa baay'ee ta'e. Kanaaf akkamitti isa dhageenya hojiitti hiikna kan jedhus laalaa deemna. Waaqayyoon dhaga'uun maal jechuudha? Inni guddaan kan dhageenyu eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyo karaa kam dhageenya? Karaa dubbii isaati. Yeroo hundumaa Waaqayyo karaa inni nutti dubbatu karaa dubbii isaati. Dubbii isaa kana dubbanna nuyi. Dubbii koo keessaa fuudhee isinitti dubbataa jedhe hafuurri qulqulluun gaafa dhufe. Kanaaf egaa dubbii Waaqayyoo dhaggeeffanna. Dhaga'uu jechuun maal jechuudha yoo jettan yookiin Waaqayyoon dhaga'uu jechuun maal jechuudha? Warri barreeffachaa jirtan Waaqayyoon dhaga'uu jechuun isaaf iddoo kennuu jechuudha. Isaaf ulfina kennuu jechuudha. Isaaf kabaja kennuu jechuudha. Dhaloonni Waaqa dhaga'u maaliin beekama yoo jettan isa jalqabaa Waaqayyoof iddoo kenna. Waaqayyo Waaqa dorgomaa qabu miti. Dorgomaan qabu Waaqayyo. Dhaloonni garuu Waaqayyoof rakkina isaanii waliin dorgomsiisaa jiru. Manaaf qabeenya isaaniif Waaqayyoon dorgomsiisaa jiru. Waaqayyo Waaqni keenya Waaqa tolfamaa wajjin waliin dorgomuu hin danda'u. Waaqa ija hin qabne, Waaqa afaan hin qabne, Waaqa hin yaadne, Waaqa na deemne wajjin dorgomuu hin danda'u Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uun isa jalqabaa eessaa dhufa yoo ta'an iddoo isaa kennuu irraa dhufa. Waaqayyo dhaloota kana biratti hammam iddoo qaba bara kana? Sa lallabu biratti, sa waldaa dhufu biratti, sa faarfatu biratti, amanaa biratti, dargaggeessa biratti, daa'imman biratti, abbootii biratti Waaqayyo hammam iddoo qaba? Warra biyya bulchan biratti hammam iddoo qaba Waaqayyo? Dhaloonni waanuma iddoo kennaniif sana dhaga'u. Waaqayyo mana keenya keessaa iddoo qaba taanaan isa dhaga'uun nutti hin cimu. Waaqayyoon dhaga'uun iddoo isaa kennuudha. Roomaa boqonnaa 1:18 kaastanii olaaltan Waaqayyoon utuma beekanii Waaqayyoof ulfina hin laanne jedha. Zaabeeriin haaqaallu Waaqayyoon beeku Waaqayyoof garuu immoo maaliin goone iddoon kennine. Dhaloonni Waaqayyoof iddoon kennine dubbii isaaf iddoo kennuu hin danda'u. Hafuura isaaf iddoo kennuu hin danda'u. Waaqayyo isa jalqabaa iddoo nurraa barbaada. Isa dhaga'uun isaaf kabaja kennuudha. Isaaf safuu kennuudha. Isaaf kanaaf
waaqayyoon dhaga'uun maal jechuudha kan jedhuuf hiiki jalqabaa iddoo kennuudha. Lammaffaan waaqayyoon dhaga'uun maal jechuudha yoo jettan habboomamu yookiin ajajamuudha. Waaqayyo ani saba kanarraa kanan fedhu akka inni na ajajamuudha. Keessumaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 hodhattanii ilaaltan seenaa tokko achitti argina. Boqonnaa 15 lakkoofsa 22 hanga 23 Saa'ol mootii jedhamu waaqayyo dhaqii fixii jedheen. Inni dubbii waaqayyoof iddoo kennuu didee ishii bifatti hin tolle, ishii ijatti namatti hin tolle, hundumaa xaayetti isa ijatti tolu duwwaan bifatee mana isaa guuttate. Waaqayyo hunda fixe jedheen. Inni garuu ani itti tolu manatti hin bifate. Waaqayyo hunda fixiidha. Kanaaf waaqayyo gaafa mootiin kun kana godhu argeetu ani aarsaa naa dhiyaatu caalaa nama na ajajamuttan gammadaa jedheen waaqayyo. Arrayyuu sinittan hima faarfannaa keenya caalaa birrii isaa kenninu caalaa isaaf ajajamuu keenyatti gammada waaqayyo. Waldaa isaa dhaquu keenya caalaa isaaf ajajamuu keenya isa sodaachuu keenyatti gammada waaqayyo. Ani kanan gammadu aarsaatti miti. Ani kanan gammadu eeyyee ajajamuutti abboomamuutti jedhe waaqayyo. Kanaaf egaa waaqayyo maal akka nu goonu fedha yoottan akka nu isa ajajamnu fedha. Ajajamuu keessa eebba jira. Ajajamuu keessa ulfina jira. Ajajamuu keessa badhaadhummaadhuma hin qabne jira. Ajajamuu keessa diinarra aanuu jira. Ajajamuu keessa balballi namatti hin cufamu namaa banama malee. Ajajamuu keessa dhokachuun hin jiru mul'achuu jira. Ajajamuu keessa umurii dheeraa jiraachuu jira malee umurii gabaabaa jiraachuun hin jiru. Ajajamuu keessa ulfina bara baraatu jira. Maqaa gooftaa Yesuusiin baratti dhaloonni waaqaaf hin ajajamne utuu waldaa dhaqu, utuu itti lallabamu, utuu itti raajamu baratti dhaloonni waaqaaf hin ajajamne hafuurri akkaata ajajamtu si godhu siif haa laatamu. Waaqayyoon dhaga'uun ajajamuu irraa dhufa. Tole yoo jettan Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 lagaa dubbisaa. Yoo tole naa jette eebba lafaa nyaattaa jedha. Yoo didde immoo billaa si nyaataa jedha. Eebba duwwaa sii ta'an jedha. Wangeelli keenya waan lama of keessatti qabatee jira. Tokko nama toleedhaan ajajame eebbi jiraa jedha. Nama garuu utuu itti himamuu didee immoo abaarsis jira. Abaarsas qaba eebbas qaba. Nama si cinaatti garagalii wangeelli kun abaarsas qaba eebbas qaba jedhaani. Waaqayyo jireenyas of harkaa qaba, du'as of harkaa qaba. Gooftaan Yesuus balbala warra du'anii irratti, balbala warra jiranii irratti aangoo qaba. Du'aa ka'uun jireenyaadha. Namni natti amane yoo du'eyyuu hin jiraata. Aangoo furtuu waan hundumaa Yesuus harka jira. Yoo barbaadeen ajjeesa, yoo barbaadeen jiraachisa, yoo barbaadeen eegaa godha, yoo barbaadeen dureessa godha, yoo barbaadeen mul'isa, yoo barbaadeen dhoksa. Ajajamta taanaan eebba gurguddoon hin argannetti si baasa Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uun isaaf ajajamuudha. Namni keenya bara kana ana dabalatee eebbifamuu hin barbaanna, ajajamuu hin barbaanna. Sooromuu hin barbaanna, ajajamuu hin barbaannu. Milkaa'uu hin barbaanna, ajajamuu hin barbaannu. Guddachuu hin barbaanna, ajajamuu hin barbaannu. Waa tokko isinitti hima. Hiccitii milkaa'ina, hiccitii guddina, hiccitii nagaan keettiin eegamu sittan hima. Waaqaaf ajajami sii ajajaa Yesuus. Mee nama si jiraatti itti raaji. Waaqaaf ajajami sii ajajama jedhaani. Tole jedhi tole sii jedha jedhaani. Nama dubbii koo dhaga'ee akka isaatti hojjetu inni ogeessa. Isa dhaga'e immoo itti jiraatu. Lallabni wangeelaa nutti hin hir'anne. Hin argina hin beekne. Nutti lallabama. Mana Waaqayyo bara gaarii nuuf fideem. Baratti haala salphaadhaan wangeela dhaga'uu dandeenya. Warri dur reediyoodhaan dhaggeessataan turtan. Yeroo dubbii Waaqa lallabamu hedduutti eebbifamaa turtan. Ammas reediyoo irra darbee Waaqayyo miidiyaa gurguddaa namootaa kenneera. Lallaba gaggaarii dhaga'aa oolla.
amma garuu namoonni maalitti zeeroo ta'a yoo jettan jireenyatti hojiitti geeddarutti. Kanaaf firoota koo Waaqayyoon dhaga'uu jechuun maaluma jechuudha? Ajajamuu jechuudha. Utuu Hewaaniif Addaam Eden Gannat keessatti Waaqa dhaga'aniiru ta'e isa seexanni godhaa jedheen sana hin godhan. Ajajamuu diduun abaarsa fida. Ajajamuu diduun milkaa'ina si dhabsiisa. Ajajamuu diduun duubatti si hambisa. Ajajamuu diduun ammaaf waan beektu waan caalta wayii ofitti fakkaachuu dandeessa. Dhalootan ajajamne waan ni gadi deebisa. Dhalootan ajajamne waan harka duwwaa hambisa. Sirriitti lallabaa kanan dhagaa. Dhalootan ajajamne waan ni qullaa dhaaba. Dhalootan ajajamne waan ni dabarsee du'atti kenna. Dhalootan ajajamne Waaqayyo mataa isaanitti dabarsee kenna. Dhalootan ajajamne akka isaan Si'ool galan godha. Hallelujah. Arga kee ol kaasi. Ajajamuu keerraa kan kee waan si qabe, waan si boochise, waan abdii si kutachiise keessa Waaqayyo miila kee butee abaasu. Ajajamuudha Waaqa dhaga'uun. Maal godha ittiin jiraannu taanaan? Lallabuun maal godha? Faarfachuun maal godha? Waldaa dhufuun maal godha? Xoomuun kee maal godha? Asiraatii kaffaluun maal godha? Sanbata dhufuun kee maal godha? Jireenya bara baraa hin qabdu taanaan maal sii godha? Dhuguma sinitti himu. Dhaga'uun namatti hin irranne. Hojiitti kun nutti irrate. Namni baay'een xuruu goonee namaaf dhugaa baana. Ofiif dhugaan baana. Xuruutti goonee namatti hin himne, ofitti garuu hin himnu. Innatti nama biraatti himtu ofitti hin himtu jedha macaafatu. Mee inni nama biraatti himtu ofitti hin himtu jedhiin nama ofitti himi jedhiin ofitti himi wangeelicha ofitti himi. Waaqayyo dhaga'uu jechuun isaaf ajajamuu mul'isa. Sadaffaa Waaqayyoon dhaga'uun jaalala isaa qabnu mul'isa. Namni nama jaalatu dhagaa. Waaqayyo immoo abboommi jalqabaa inni kenne na jaalladhaadha. Gaafa sana geesse jaalala isaa qabdutu sirraa mul'ata. Yoo na jaallattan maal laa gootu jedhe. Natti ma warri macaafa dubbisa maal gootu? Yoo na jaallattan yoo na jaallattan gamoo naa ijaartu hin jenne. Inni dabalata. Utuu san jaallatin waan waldaa waa godhi isin jetteef goota taanaan jaalalarraa kaateen gootu taanaan gatii siin qabu. Hojiin ati jaalalaan ana hojjettu mana Waaqaa keessatti hunduu zeeroodha. Zeeroodhaan sii baay'ata. Maaliif warri kaan teessoo dardaranii mindaan qaban? Maaliif dhaabatanii isin keessummeessu? Jaalala Kiristoosiif qaban isaan hin galle taanaan namni isaan jajuuf hojjetu taanaan zeeroo. Sirna dhaggeeffadhaa keessumaa daaqonoonni warri kaanis jaalala Kiristoostu mana Waaqayyo akka ati ijaartu si godha. Namni na argu amman birrii kennu 20,000 kenna 50 kenna heddee namni akka si leellisuuf goota taanaan zeeroodha. Gatiin qabu. Teessoo 50 bitee abaluu akkasiin jedhanii ol si kaasaniif goota taanaan jaalalarraa kanaaf goota taanaan zeeroodha. Jaalala Kiristoostu qabeenya miti. Jaalalli Kiristoos lubbuu si kennisiisa. Jaalalli Kiristoos mana si kennisiisa. Horii si kennisiisa. Warri kaleessi jaalalli Kiristoos laphee isaanii seene heeyyee kennaniiru. Lafa isaanii, dhala isaanii, mana isaanii, horii isaanii hin kennan Waaqaaf. Itti hir'atee namaa gadi hin taane. Hin namma otoo danda'amee si dhiibee lafa waldaa irraa fudhachuu barbaada. Utuu danda'amee fi warri jaalalli Kiristoos keessa hin galle as keessa si xaraganii alsaanii godhachuu barbaadu. Jaalalli Kiristoos sii gallaan birrii irra kan darbe lubbuu kennita. Warri isa dhageessan duwwaan ameen haa jedhame. Jaalalli Kiristoos jireenya kee irratti mul'achuu kan danda'u gaafa isa dhageessu.
waaqayyo nama sajaalatu barbaada. Gaafa sajaalattu harka duwwaa kennitee miilan dhoowwattu. Gaafa sajaalattu birrii wayii kennitee sakaan hin dhoowwattu. Jaalalli waaqayyo nuuf qabu hin tilmaamamu. Ani isaa qabnus tilmaamamuu hin qabu. Tu waaqayyo ammamna jaalattaadhaan dhufee nu qoree namni baay'een keenya hin kufna. Ammamna jaalattaa yaa waaqayyo siifan du'a inni akka Phexros. Siifan du'a salphaadha miti. Utuu kiyyoo du'aa keessa seente immoo araan hin beeku itti. Warri hojii waaqayyo hojjettan, warri mana waaqayyoo keessatti of kennitan, jaalalli Kiristoos sii galee isa jaalachaa jirta jechuun isa dhageessetta jechuudha. Waaqayyoon dhaga'uun isa jaalachuu mul'isa. Waaqayyo immoo warra isa jaalataniin qaanessan jedhu hin gargaaraa jedha. Na duukaartu waaqayyo warra isa jaalatan namaa gadi godhan jedhu macaan. Warra isa jaalataniif kan qopheesseyyuu beektonni biran geenya qoratanii. Addunyaa kanarraa saayintistoonni jiru jedhaman waan waaqayyo warra isa jaalataniif qopheesse baratanii qoratanii biran geenye. Yaadi namaa jedha. Iji namaa sin argine, gurri namaa sin dhageenye. Ulfina guddaa wayitu eegaa jira jechuudha. Warra isa jaalatan sittani makan sitti mul'achaa jiru. Akka jedhee waaqayyo waan ammaarraatti addunyaan kun mootonni dachee kanarraan argine ani sii qopheessee tan jira jedha. Na jaalattaa laata siin jechaa jira waaqayyo. Isa lafaaf hin boo'in isa samii boo'is irratti dhangalaasa. Uffay. Merka ke ol kaafadhu siin kadhadha otoo irra hin darbin. Waaqayyumti bara kana keessa jaalala isaa si haa dhuunfatu. Jaalala isaa si haa macheessu. Ila jaalalli Kiristoos na qaba jedhe Phaawulos harka kee ol kaas wangeela irraa Kiristoos irraa dubbii isaa irraa hafuura qulqulluu irraa ganama kana dubbii isaa irraa jaalalli Kiristoos si haa qabatu. Mana isaa dhaqi qasi godhu waaqessi qasi godhu lallabi qasi godhu ibiddi jaalala isaa sitti haa qabatu. Darajee kan booji'e jaalala kana kan si booji'e jaalala kana jaalalli kun nama baay'eedhaan galle malee kan waldaa si dhaabee si iyyisiise jaalala kana kan lubbuu kee si kennisiise jaalala kana intinaan na ajajuuf lallabeen beeku ergaan sii qaba. Jaalalli Yesuus keessatti hin qorrin. Jaalalli Yesuusitti hin qabbanaa'in. Utuu bara amantee bara amma keessa jirtu kanaan utuu wal madaalte namni baay'een jaalala Kiristoos qasaqqasiiseera. Kanaaf isaaf waaqeffannaan homaa miti. Isaaf hojiin homaa miti. Jaalala irraa kan ka'edha hojii waaqaa kan hojjetu. Giddaajii wayi qambarri wayi waasitti fe'amee miti. Waaqayyoon duukaa bu'uun fedhiidha joo. Dirqamni hin jiru giddeen lama. Kiloo karaa lama jira jedhe. Maatiyos 7:13 irra dhaqi dubbis karaa lama jira. Tokko jireenyatti geessa, tokko du'atti geessa. Karaa kanarra filatee kan buusi. Karaan gara jireenyaatti geessu baay'ee dhiphaadha. Namoonni ishee argatanis muraasa. Kanaaf namni hunduu amanu, namni hunduu mootummaa waaqaa galuu yaaduu dandeenya. Ayitaalin hin danda'amu. Kan Yesuus hin mormanis jiru. Kan jibbanis jiru, kan ittiin galles jiru, garuu sittan hima karicharra of eeggannoon deemta taanaan karichi dhiphaa yoo ta'e hirumatti galtaame. Jaalala kanatu karaa dhiphaa kanarra si ooba. Obsaan karichi dhiphaan of eeggannoo si gaafata. Obsa si gaafata. Sababii Yesuus jaalattuufi kan rakkina dandeessuuf, kan jecha dandeessuuf, kan ari'atama dandeessuuf anaa jettanii nama hunda biratti jibbamtu jedhe. Nama hunda biratti inni jedhu biyya laallata, naannoo laallata, mootii laallata, hiriyaa kee laallata. Ergaan sii qaba. Nama biratti hin jibbamta, isa biratti hin jaalatamta. Gaafa namni siin jibbu hin dinqisiifatina. Yesuus tafatiroo no bakka uumama namaati. Utuu hin jaalatu ta'e Yesuus jaalatu. Yesuus Kiristoos bushaa isaanii mi'eessee kenna. Isaan garuu xoofoo addeessanitti kennan. Isaan Yesuus isaaniif du'aa isaanii kaase. Isaan garuu waa du'ee dhanee ajjeesan. Laala jaalala namaa. Waaqayyoon dhaga'uun jaalala isaa qabdu si keessatti uuma.
hinqabnaa jaalala Kiristoosiif. Isa dhageesse hojiirra oolchi nu jechaa jira Waaqni. Ni jaalladhu siin jedhe jaallatte. Kana jechuudhaan lallabni Yesuus. Ni jaalladhaa. Sin hin jaalladhaa na jaalladhaa. Isa jaallatee harka duwwaa kan galee jiru. Dhuguman sitti. Isa jaallatee hiriyaa isaatii biraa kan hafe hin jiru. Waaqayyo warra duuba turanuu mataa godhe. Isa jaallachuu keerraa kan ka'e sadarkaan kee dabalaa deema. Fooliin kee urgaa'aa deema. Uffe si eebbisuun barbaada. Irra hin darbu. Jaalala Yesuusin ala maqaa Yesuusin biyyi lafaa simbooji'atin. Foo simbooji'atin. Jaalala Yesuusin booji'ame amma. Waaqayyoon dhaga'uun jaalala isaa qabnu mul'isa. Waaqayyoon dhaga'uun hojii inni nutti kennate akka nu hojjennu taasisa. Waaqayyo hojii hojjeta. Waaqa hojii hojjetudha. Nama hojjetu immoo jaallata. Hojiin kun immoo warra gaarii hojjetaniif warra hamaa hojjetani. Waaqayyo warra hamaa hojjetan jaallatami. Warra gaarii hojjetan. Keessumaa Maatiyoosuma kana keessa jaalala abbaa gosa waaqarraa nama hojjetu ta'e lakkoofsa 21. Nama hojjetu. Mootummaa waaqatti gala malee yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Sirna dhaggeeffadhu. Pheenxee ta'uutu itti si galcha miti. Isa dhageessee itti jiraachuutu si galcha. Egaa guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa sagalee babbareedaadhaan Ingiliffaan, Oromiffaan, Amaariffaan namoota tokko hin jedhu namoota baay'eetu Iyyesuustu dubbachaa jira kan. Namoota baay'eetu yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Biyyi nu beeka, ollaan nu beeka, intilaan nu beeka, miidiyaan nu beeka warra jedhan. Raajiidha warra ofiin jedhan. Utuu namni hin jedhiniin warra ofii ofitti moggaasan. Raajii dubbachaa turre warra jedhan. Maqaa keetiin hafuura hamaa baafneerra jedhan. Dinqii miti maqaa Waaqayyoo seexanii namaa ba'u. Hojii aangoo maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti naan jedhu. Naan jedhu jedhe nama biraatti nu miti. Maali? Faarfataan ture. Daaqonii waldaan turreen. Miseensa waldaan ture. Waggaa meeqan jaarsa waldaa ta'e geggeesse. Akkamitti sin beeku naan jetta. Keessumaa raajii jedhamanii dinqiin nama harkatti ta'e sin beeku Waaqayyo namaan jechuu Waaqayyoon waa oolchuu. Meerga tolkas kadhata galane duukaa kadhadhu yaa Waaqayyo jedha. Utuun maqaa kee waamu alatti fuuna oolchii jedha. Ameen si'a oolchu Waaqayyo. Giddee lamatti didi ameen si'a oolchu Waaqayyo. Ameen mana kee oolchu Waaqayyo. Ameen lubbuu kee oolchu. Ani immoo yeroo sanatti dhuguma raajii dubbattanii, dhuguma faarfattanii, dhuguma jaarsa waldaanaa turtanii, dhuguma silaatii kaffalaa turtanii jedhaanii miti. Dhuguma yeroo sanatti ani isin hin beeku. Yaa isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhe. Maali rakkoon? Hojii gaarii miti hojii hamaa hojjetan. Warra hojii hamaa hojjetan balballi itti cufaadha. Arruma sinitti ma jiraatanii jiraattuu duutanii duutu kan bakka kanuma wangeelli mee wangeelaadhaan waan natti dubbachaa jira warra tan mee galateeffadhaa Waaqayyo. Darajjeen hin jedha dara Rabbi dubbisaa dhaqaachi. Maatiyoos 7:21. Hojiinni nutti kennate jaalala abbaa koo hojjechuudha. Jaalalli abbaa isaa maaliin haraara gochuudha. Haraara nuun goone nus haraara gochuu qabna. Jaalala nutti hin agarsiifne jaalala agarsiisuu qabna. Lallabuun faarfachuun waldaa dhaquun gatii inni qabu jira. Garuu jireenya keetu gatii sii qaba.
qulqullummaa keetu gatii sii qaba. Umuriyaati waggaa dheeraa mana waaqaa turteerra jireenyaati mana isaa keessatti dubbii isaa dhageessee jiraatteet gatii sii qaba. Hin gowwamin nama laalteen badin. Wallaa kee laalteen badin. Warra dhugan laalteen badin. Warra gaafa deebi'aa jennu didanii itti fuban laalteen badin. Intilaayyuu maal godhaniidha? Dhiisi ishiin dhaqxeetti. Namatti himna malee namatti niinu. Iyyesuusuu namatti hime malee namatti niini. Araqeen dhugin hin miidhamtaa jedhe malee giddiidha lafaan kelluu gaman jennu. Waan Waaqayyo hin hojjetin siin jedhe hojjetta taanan gaafuma sana duuteeti. Namni yaa'ee saaxinii bitee sin awwaalle malee duute bakka. Mee yaa Waaqayyo na oolchee naame. Sin dhagaa na gargaare. Hojiirra na oolchaa na gargaare. Konferensii ji'aan guyyaa guyyaan otoo goone hojiirra namni oolchu hin jiru taanan maal gatii qaba. Kiristaanummaan maqaa duwwaa taanan gatii nuun qabu. Kiristaanummaan jireenya ta'uu qaba. Hojii nutti kenne hojjechuu. Waaqayyo hunda keenyatti waan kenne qaba. Tokkoon keenya. Dhugumaan sinitti hima. Waa malee biyya lafaa sin finne Waaqayyo hojii qabda. Mee hojiin qaba jedha. Hojii Waaqayyo sitti kenne fuutee namatti dabarsite. Karaan qabu biiziidhaa jetti. Lakkinan nagadaadhaa jetti. Nagaduun gaariidha. Achuma keessatti Waaqayyo maal hojjetta? Hojii Waaqayyo waajjira jirtutti hojjechuun hin danda'amu. Biyya jirtutti, waldaa jirtutti, safara jirtutti hojjechuun hin danda'amu. Wangeelli kan lallabamu madarakii duwwaa irratti miti. Iddoo hundumaatti lallabamu hin danda'amu. Qajeelummaatti safaratti hojjettuun Yesuustu mul'ata. Dhugaati mana murtiitti hojjettuun, dhugaati dubbattuun Waaqayyo hin ulfaata. Hojii Waaqayyo sitti kenne dhibaa'ummaadhaan hin hojjetin. Hojjetaa dhibaa maal godhe jedha. Dukkana saalaatti naa darbadha. Achi ilkaan qaruuf boo'ichatu jira. Hojii Waaqayyo hamma hojjenna. Boru hin jedhin hamma jalqabi. Waaqayyo akka mana kee keessatti maal hojjedhu barbaaddaati. Yeroo baay'ee nuyi koppiidha. Intinaa waa hojjete taanee sumarraa waa laallee hojjenna. Waaqayyo irraa mul'ata fudhadha. Maal hojjedhu mana kee keessatti? Maaliin si waaqessu? Maaliin si tajaajilu? Maal laa kennite? Maaliif na uumte? Sin faarfadha moo? Waa'ee kee namatti dhugaa ba'a moo? Maal akkan tajaajilu barbaadda? Uffa sagalee tokko naa dhufa. Siiman kadha. Ilaa mootiitu Daani'eel yaa hojjetaa Waaqayyoo isa jiraataa jedhe. Garuu masiraa beeti keessadha ol kaasa. Bultee yennaan bulee jedhe. Ilaa warri qirsi hin jedhu adaraa Rabbiin baasina. Lakkii naa kadhadhu na gargaara waan nan jedhu duwwaan ol kaafadhu. Yaa Waaqayyo namni kun safaratti, manatti, waldaatti, alatti hojjetaa Waaqayyoo haa jedhamu. Hojjettuu Waaqayyoo haa jedhamu. Hojjetaa Waaqayyoo jedhame. Hojjetaa cubbuu jedhamur. Namni garaa isaaf hin hojjeta, maqaa isaaf hin hojjeta, biyya isaaf hin hojjeta, waan baay'eef hin hojjeta jiru. Koottaa Waaqayyoof hojjenna. Lafarrattis gatii qaba, hachoolittis gatii qaba. Harka kee ol kaas. Barachuun kee hojii Waaqayyoo hojjechuus hin dhoowwu, nagaduus hin dhoowwu, biyya bulchuus hin dhoowwu. Hojii keessa lafarraa yookaan si bareechu Yesuusiidha. Har'aa kaasee maqaa kanaan waamamish. Hojjetaa Yesuus jedhamish. Hojjettuu Yesuus jedhamish. Mee ameen. Hojjetaa Yesuus jedhamuun koo kana caala kan na gammachiisu hin jiran. Indane. Tani nama biratti warra iyyituu jedhamuu dandeenya. Warra hojiin jaalanne jedhamuu dandeenya. Alakka keenya hojiin nu bira jiru biyya biraan jiru. Hojii koo na jalaa balleessitee dhee Waaqayyo akka kissii irratti hin banne. Mootummaan hojii nama warra hojjettoonni mootummaa. Nan beeka honna kee qaxaramee hojjechuullee baadhe. Seeraan hojiin hojjettu taalan si geggeessa xalaa sii kenna. Hin hojjennee sii. Lafa namni nama nagarretti hojii Waaqa hojjechuun hin danda'ama.
waan gaarii gochuun hin danda'ama. Dadhabaa lafaa kaasuun hojii Waaqa hojjechuudha. Wangeela namatti lallabuun hojii Waaqa hojjechuudha. Dhugaa namatti ba'uun nama kadhachuun hojii Waaqayyo hojjechuudha. Waaqayyo barana hojii gaariidhaan si haa eebbisu. Warra hojii gaarii hojjetaniif badhaasa fidee dhufa. Warra hojii gaarii hin hojjenneefis badhaasa fidee dhufa. Badhaasa warri hojii gaarii hojjetanii jireenya. Badhaasi warri hojii hamaa hojjetanii mindaa isaanii du'a. Kana lamaaniif wanni hojii isaanii ilaaleen mindaa fidee dhufa. Warri waan gaarii hojjetan itti fufaa. Warra maa gootanis itti fufaa. Mindaan hin dhufa. Amma deebi'aa inni lallabnu kaa booda. Yesuus akkas jedhe. Gaarii inni godhu gaarummaa sattaa fufu. Hamaa inni godhu sittaa fufu ani dafee hin dhufa. Nama hundumaafis akka gatii isaattan kennaa beedha. Yoo hamaarraa deebite si hawwatta. Yoo itti deemte garuu hin duuta. Yoo garuu isa gaarii hojjetta jireenya si eega. Harka kee ol kaasi. Hojii namni sirratti jibbe ofii keessatti ofii keeti hojii keessatti of jibbite keessa humna dubbii Waaqayyoon buutee si baaseera. Jallina keessaa si baaseera. Dirree hojii gaariitti Waaqayyo miila kee abaas. Hojii mootummaa hojjetta taanaan mattaan fudhatin. Hin kenninatis. Mana murtii hojjetta taanaan mana ammaltummaan hojjetin. Naggaadee taanaan miizana kee hin hinin. Hojii Waaqayyo karaa sii danda'ame hundumaa hojjedhu. Hawaasa kana tajaajiluun hojii Waaqayyo sitti kennedha. Biyya bulchadhee sitti kenne taanaan seeraan biyya bulchi. Waldaa geggeessadhee sitti kenne taanaan seeraan. Waan Waaqayyo sitti kenne hojjechuun isa dhaga'uu agarsiisa. Eegaa kunuunsaa tottolchaadhe isaan garuu isa dhiisaniin ishee biraa dhaqanii nyaatanii hojii biraa hojjetu. Hojii isa kaan dhiisanii. Waaqayyo achi keessaa gabbaase Addaamii biwaan. Har'as Waaqayyo akkasuma godha. Hojjetaa dhibaa biyyi hin barbaadu. Micoo hojjettu dhibooftuu taate namni manatti hin qaxaratu. Dhibooftuudha kuni taatuma oolti uffata miiccatu biddeen hin tolchitu habaatu an torbee tokkotti kennanii galchu. Koo barbaade nutti hin kennan. Meeqa Dubaay ga'ees deebi'e maa in laggamte akkuma asii achi deemte galii jedhanii nagaadha warri galtan torbee lamatti. Yuunivarsiitii soonatte ji'a jaatte eebbisee si galcha seeraan barnoota hojjetu taanaan gali siin jedha eebbisitti daraddare dhibooftuudha. Dhibooftuu homtuun jaalatu waan isin jaalatu biyyi lafaas yuun jaalatu. Sho amma natti urgaa'aa jira wanti ta'e dhuguman sitti hima namni amantuu jirtaas keessa harka si dhiibee hojii ulfinaa wayii keessa si galchuu jira. Hin galtaa hojii keessa gaarii arganii kana booda waa'ee keetiin Waaqa jajachuu jalqabu. Harka kee ol kaasi hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqarraa sana akka galateeffataniif ani fa biyya lafaa sin godheera jedhe har'aa jalqabee harki ulfinatti si dhiibu tokko haaduuf yoo jibbamtellee hojii gaarii hojjedhu sirratti haasaan hin rabbaatu jedhan akkuma Daani'el hin jedhan hojii gaarii itti fufi. Hojii hamaarra garuu miila kee deebisi hin duuta. Deebisi hin argita bu'aasaa turtee bulte. Iji isaa hin biqila. Waanuma sabarteen sii sabaramaa jedhe bakka. Yesuus todeemkan. Kanaaf bu'aan Yesuus hin dhaga'u. Bu'aan isa dhagaan hojiirra oolchu maali? An jedhu dubbadheen jira. Bu'aa qabaa isa dhagaan hojiirra oolchuun badamtu. Dhaga'ee hojiirra oolchee maalaaf fayyadama hotte jira wanti fayyadamtu. Akkuma barataa baratee tokkoffaa ba'e biyyi laaptooppii badhaasu iskoolaarshiippii deemii baradhu biyya keenyaaf taataadhanii nama barnootaan tokkoffaa sammuunsaa addaa dhaqi boru kalaqa wayii kalaqxee biyya kana maqaa ol kaaftaadhanii ofirraa ergan. Nama fiigichaan tokkoffaa ba'e deemi maqaa biyya keenya ol kaaftadhanii kilafii galchanii biyya alaatti fiigsisanii achitti tokkoffaa ba'anii warqii badhaafamanii galan warri Waaqa dhaga'uudhaan beekamanis badhaasa qabu. Ameen. Badhaasa qaba mana Waaqayyoo keessatti. Isa dhaga'uun kee badhaasa qaba. Isa buluun kee badhaasa qaba. Nama biratti ta'uu dhiisuu danda'a. Utuu firri beekuu ta'uu dhiisuu danda'a.
waaqayyo dhoksaadhumatti gatii keessii kaffala. Bu'aa waaqayyo dhaga'uu maalidha wantani guddaan isatti itti gammada. Sajalqaba waaqayyotu gammada. Waaqayyo nutti gammade jechuun manni kee nagaa, hojiin kee nagaa, sammuun kee nagaa, gaa'illi kee nagaa. Bakka waaqayyo sitti hin gaddin. Maali amiin hin jettu? Waaqayyo anaaf sinitti hin gaddin. Meesi eebbisu. Jireenya jiraattu keessatti namni sitti gadde homaa miti. Firroo sitti gadde homaa miti. Waaqayyo garaansaa sitti hin gaddin. Hafuurri qulqulluu sitti hin gaddin. Sitti gammadu waaqayyo. Nama ajajamutti hin gammadaa'e. Sitti gammada. Namni gammade immoo waa nama badhaasa. Jedhe taanaan maal sii kennuudha. Yeroo ta'e mootii Heroodisiitu sagantaa qaba. Sagantaa sanarratti micoo tokkotu dhaabatee sirbi. Sirbinaan garaa das gooteedha. Macaafa jedha. Waa mana sana keessa jiran hunduun gammadan. Akkam sirbiti ante mudhii ishii, miilli ishii, mormi ishii abii. Maaluman godhaa fedhe taa'e. Itti gammade. Isaan booda intala nanaa jedhan. Mee maal akkasii godhu barbaadda? Walakkaa qabeenyaa biyya kana keessa soo barbaadde siifan kenna. Waan feete na kadhadhu jedhe. Mootiitti itti gammade. Isaan booda intalloo xinnoo ofii waa murteeffachuu hin dandeessu haadha bira dhatte. Mootiin akkanaan jedhee maalan godhe maayyennaan ishiin immoo aarii qabdi Yohaannis cuuphaarra. Nama waaqarraa aarii qabdi. Mataa Yohaannis cuuphaan barbaadatti. Maalitti gootina feellatti? Ammas asir baay'ee tokkicha otoo kadhatteeraatti mana irratti ijaarrattee itti heerumti. Mataa nama waaqaa itti naati. Gidiraa golchite. Waaqayyo sitti gammannaan maal feetaa? Maal akkan sii godhu barbaaddaa siin jedha. Mee harka kee ol qaafadhu. Akka Solomoon halkan dhufe maal akkan sii godhu barbaadda gaafa inni mana qulqullummaa ijaaree galee rafu maqaa Yesuusiin guyyaa kanaa kaasee hafuurri si gaafatu dhimma kee ol seenee lafa namni sitti hin seennette si seenee maal akkan sii godhu barbaadda siin jedhu ganama kanaa kaasee gara kee haa dhufu. Deebii qabatee gara kee haa dhufu. Waan ati barbaaddu sii baalaatu waaqash. Bara jiraattu umurii si hafe kana keessatti nama gammachiisuuf hin fiigin. Waaqa gammachiisuuf garuu ciisteen bulin. Phaawulos Waaqayyoon gammachiisuudhaaf gatii kaffalaa jire. Utuun nama gammachiisa ta'e maaf halidhama maaf harreeffama? Nama gammachiisuuf taanaan lallabuun narra hin jiru. Lallaba keetti, kadhannaa keetti, jireenya keetti, hojii keetti Waaqayyo duwwaa siif haa gammadu. Ameen jedhi sin eebbisa. Waaqayyo hojii keetti siif haa gammadu. Waaqayyo waaqeffannaa keetti haa gammadu. Waaqayyo gaa'ila keetti haa gammadu. Maal harka kee ol kaas sitti hin gaddin garaa Waaqayyo. Garaa Waaqaa sitti gaddinaan utuu nyaattuu beelofta. Maalan jedhee? Utuu uffattuu sitti qorra. Garaa Waaqaa sitti gaddinaan utuu ba'ee jettuu hidhamtee hafta. Nan jiraadha waggaa dheeraa du'attuu torbee lamatti duuta. Sitti hin gaddin Waaqayyo. Hin ulfaata. Saa'olitti gaddinaan nayyaan irraa ka'e. Waaqayyo Saa'olitti gaddee. Garaan koo gaddeera jedhe. Ol kaafadhu. Hojii kee hojjettu jireenyatti jiraattu laalee Waaqayyo sitti hin gaddin. Deemsa kee laalee yaada kee laalee garaa Waaqayyo sitti hin gaddin. Mee ameen. Namna tammoo too isayyuu tuqin uffattee bareeddee baateeyyuu hidhii nyaata. Ansaatti hin buune ansaan fudhanne kiisii isaa seen gubachaa kan oolu meeqa. Ansaan hidhiise. Annamootaa eessaa fiddee uffattii gaafa dhane maal si galche bira darbi deemete. Eessaa fiddee nyaataa akkanatti maal si galche. Isuma gaarii si ta'e yoo gugubatu meeqa mana xibaaraa hiriiree dhaabatu. Na caaltee na caalee jedhanii salfii mana xibaaraa kan dhaabatan jiru. Isaa yoo sitti gaddanii gooddeenyinnatii kedhii sanuu hin cinqamin.
bagasirraayochi ma'aafani waaqayyo baran foolii afuura keetii biyya hundumaatti urgeessu. Mee amen amen amen. waaqayyotti tollaan isa gaa arga kolkas nama to'ajoofte maamiti abbaa manaa osii jibbaa maamiti hiriyaan kee osii jibbaa maamiti Iyesuus duwwaa sin jibbin Iyesuus duwwaa sitti gaddin. dhuguma sitti ma waan waaqayyo sirraa barbaadu hojjedhu gammachiisi waaqayyoon. Gaafa waaqayyoon gammachiisu warri waaqa gammachiisa sitti gammadu. Gaafa dhugaa dubbattu warri sobaa sin jaallatan. Gaafa qajeelummaa lallabdu warri xuraa'ummaa keessa sin jaallatan. Gaafa kun sirriidheettu sin jaallatan. Gooftaa bichaatu si jaallata gaafas. Kana murteeffadhu beekii bayi. Kanaaf firoota koo waaqayyo sitti gammada bu'aan isaa kana. Waaqayyo sitti gammadna maarre nagaan kee jireenyi kee hundu gammachuu qaba gaafas. Waaqayyo sitti gammannaan koo maa sitti nirrisu. Fayyaan jettu garaan jettu duddan jettu mataan jettu hospitaalan jettu nagaadha manni kee. Nagaadha hafuurri kee. Nagaadha sammuun kee. Sin eebbisaa sin jedha waaqayyo. Waan asirraa barbaadu naa godhi na dhaggeeffadhu hojiirra oolchi. Jiruu kee warruma sitti mooran gidduuttan ol kaasa. Lassa kora dinama afurri waaqa akkasnaan jedha labatti miidhamtettani jasitti godha siin jedha nama tokko zaatuu nama sakee laba labatti dhiibamte labatti cunqurfamte labatti jaltaane laalamte achuma keessatti na dhaga'i malee utuu kabajamin hin duutana Yesuus. Daani'eel boolla keessaa baaseetu warra isaa ajjeesuuf irratti mari'atan dabaree isaa dabarsee kenne. Sadarkaan Daani'elitti fufaa deeme sittani mana madibataa sittani mana koo jallaa wajjin hin dhaabatin hamaa wajjin hin dhaabatin waaqayyo sadarkaa keetti buma guddisaadhe. Yeroo bakka Yoosef malee dhaagaluu dandeessa. Yeroo dhammaqaa si badee gindillaa sirra jiraachuu danda'a. Guyyaa waaqayyootti garuu waan haaraa sii ta'a. Basalaam ትኖራለህ. በቃ ዋቃ ወጅን ነጋዳን ጅራት Gaafa waan waaqayyo siin jedhe hojiirra oolchite waan guggubaa jiraattu keessa warruma waa'ee keef deemanii mana xibaaraa dhaabatan guggubta. Masaataala dooba darajaa irratti moruu dhiisanii seetee hammame akkuma salphaatti as geesse seetee silaa gaafa dhalattu duuta akka qilleensa fulanne laphee si qabanii harka miila si qabanii waan baay'ee si gochuuf yaadanii waaqatti deesirra lolee si ga'e. Tosuudhaan kee mana biraa jiru utuu wayyaan kee mana biraa jiru utuu qibaatinaan utuu dhugaatiin sirratti hojjetanii waaqayyo didee si jiraachise. Amma naa jiraatu sin jiraachisaadha Yesuus. Ergaa raajii barbaaddataa nan kinoo raajii kan masitti mana dhagaye. Yoo isanan siin jedhe hojiirra oolchite hojiirran si oolchaan keessa. Siifan hojjedha kan keessa. Siifan xumura kan keessa. Nuun jedhaa jira waaqayyo. Dhaabadhu waaqayyoon eegi. Maallarraa waaqayyoon tinaa dhalcheen tinaa guddifate atis isaan mucaa akka taateetti aman. Dhuguma sitti. Ishoo. Gaafa isa waaqayyo siin jedhe hojiirra oolchite in oolta. Maalan jedhee? In oolta. Ibiddaan gubachuu salphachuu nama biraa gadi ta'uu si oolcha waaqayyo. Du'a si oolcha. Isa dhaga'uun wangeela dhaga'uun bu'aan isaa du'a bara baraa si oolcha. Waan biraa miti ol kaafadhu. Warri kaan har'uma nyaatanii boru duuna jedhu atarra nyaattee boru hin duutu har'a sin nyaatta har'a sin jiraatta bara hundumaatti buuftee jiraatta. Duutee si ooliin galtu ameen. Haleluuyaa. Me ani si oolin galu jani namana. Jani ani si oolin galu ena. Waaqayyo si abaraaru. Barattee si ooloo galte, nagaddee si ooloo galte, beekamtee si ooloo galte. Maal waa'ee baasa? Fira koo si ool iddootti qoofamu miti waan qalbii seenaa. Dhaloonni qoosaar waan waaqayyo jedheen hojiirra oolchu. Waaqayyo isa jal'aa sana wajjin adabuuf jira warra hojiirra oolchin. Finyoo sibiilaatiin hidhee jira amma hangafa isaanii ergamoota isaatu biyya lafaarra hojjetaa jira malee
Innan gabichi gadhiifamee amma dhaloota baay'ee dararuuf gadhiifameera. Karaa garaa gadhiifameera. Ergaan sii qaba. Du'a tasaa dhufu Waaqayyo mana kee hin oolchu. Akkasiniin jedhe Waaqayyo. Isanan isinitti mee hojirra naa oolchaa sinan oolfadha. Sin oolfadha. Cubburra naa deebii sin oolfadha. Badiisarraa deebii sin oolfadha. Waaqayyo si haa oolchu. Harka kee lamaan ol kaasi yaa Waaqayyoodha. Na oolcheedha. Badii biyya lafaarratti ta'u si haa oolchu. Caba yeroo malee si haa oolchu. Badii yeroo malee si haa oolchu. Maraatummaa tasaa si haa oolchu. Salphina guyyaa keessaa si haa oolchu. Salphina galgalaa si haa oolchu. Ilillee galata Waaqayyoodhaaf.